السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا كيا عشان أركبون يوكم جرت مرتي نجيني كي كل سر عشان أركبون دكيسانو على بيا كيسا إيجار رفتوتا كي أكتا كبكاتي كيسانة فيديو دلاينة صورة كأنه كان إيميل كنا أكتا كين أي فنوش نجارسي سجرا يرو جالري كي كيسانة فيديو كي يفيدلو قائر رئيسي كنا يجتولا هلا كنا نسني الترجيح سجرا كمسان إيميلي كنا يوكان صورة كنا يرو بالبلا إسكرين برسيفنو صورة كنا كنا من سكرينشوت يونغون يوكان أكحاك نغون إيميلي كنا وكان صورة كنا خالا كنان كابيكاتي كيسا فيديو تين لو يفتشو دندينا جتشولا إيغار دفتوتا كيا كابيكاتين وانتا نمتي تولو باية قبا كاين ماستري جالا إساتو نماف سلبتا كاين ماسترين سرتي فيديو أددا بريجوف sirritti miidhagsuuf barnoota yeroo dheeraa nama gaafata ni tura. Sirritti hunda isaa barachuuf jechuudha. Kaapikaatiin garuu haaluma salphaatti barachuun ni danda'ama jechuudha. Egaa kaapikaatiin barreeffama maqaa keenyaa akkuma san laayikii, sheerii haala miidhagaa ta'een haaluma salphaan keessaa arganne viidiyoo keenya miidhagsuu dandeenya jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya itti fayyadamaa waan baay'ee namatti toludha. Kaapikaatiin baay'ee waan nama hawwatudha. Viidiyoo keenya akkasuma miidhagsuuf bareechuuf maqaa keenya ta'ee backgroundii dubbisaa ta'ee maqasiin irraa maqasuuf ta'ee uummata akka naman dhibuu namni yeroo dhiyoo yuutuubii banate haaluma salphaan kaapikaatiin viidiyoo hanga maastarii baratutti hanga sanii viidiyoo babbareechee haaluma salphaan osoo hin dhibne ittiin dalaguu danda'a isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya keessumaa yeroo dhiyoo gara YouTube chaanaala dhuftanii yuutuubii banattan hordoftoota Halimaa Orootuu asuma maatiin haataa warroonni haaroo taatan warroonni dura maatiin haftaatan laayikii sheeriin dagatiin isiniin jedha viidiyoo kiyya. Egaa hordoftoota kiyya haala kanaan viidiyoo keenya laayikii maqaa keenya akkasumas sheerii sabskiraayibii miidhagsinee itti jijjiiruu dandeenya. Akka isinitti tolummoo abdii qaba. Viidiyoo baay'ee nama hawwatudha. Akka namatti toludha. Jijjiirree kan maastarii wanni akka isaa nama salphatu hin jiru. Kan maastarii kaapikaatii jechuu kiyya. Kan maastariin wantoota garii maallaqa gaafata. Maqaa keenyaa maqaa YouTube chaanaala keenyaa yookaan dhimma viidiyoo sanii gubbarra barreessinee haala miidhagaan halluu miidhagaan bareedan jijjiiruuf maallaqa gaafata. Loogoo isaa irraa balleessuuf maallaqa gaafata. Kuni waan akka firiidha waan barbaanne irra jijjiiruu dandeenya. Qubee keenya kalarii barbaanne jijjiirree haala miidhagaa ta'een haala ajaa'ibaatiin babbareechuu dandeenya jechuudha. Halluu garagaraa baay'ee nama hawwatu waaw baay'ee namatti tola. Isinillee akkasinitti tola abdii qabaa hordoftoota Halimaa Orootuu. Kanaa nama maqaa chaanaala kiyyaa barreessee haala barbaadan halluu isaa jijjiiraa jechuudha. Osoo kan maastarii ta'ee kanneen kana maallaqa gaafataa jechuudha. Yoo viidiyoo moraabdee viidiyoo gadi dhiifteen malee kan maastariin waan hedduu akka kaapikaatii kanatti keessa seennee babbareechuuf maallaqaan gaafataa jechuudha. Loogoo sanirraa jijjiirree daawulood ganaa goonee akkasitti waan adda addaatiin miidhagsuu dandeenya malee akkuma kaapikaatii kana keessa seenneetuma yooma san waan barbaanne miidhagsuu hin dandeenyu. Ganaa daawulood addatti godhuun barbaachisaa. Ganaa kan maallaqaan itti goonee irraa balleessuu nu barbaachisa. Doolaara Ameerikaa 5 akkanaa ta'uu hanga fedha isaa muratee akkasitti loogoo yoo irraa nu balleesse malee ishiin hin jedhu wantoota tokkummaa haala salphaan akka kaapikaatii kanatti nama salphatu jechuu barbaadetti gabaabumatti. Warroonni kan maastariin suutaan kan maastarii barachaatiniin kaapikaatiin viidiyoo keenya haala salphaan bareechifachuu dandeenya jechuudha. Wantoota garagaraatti itti fayyadamne kunoo kan viidiyoo keenya
dho'isannu isa kanaa jechuudha. Amma irra kaa'ee isinitti argisiiseetiin jira. Viidiyoo kenna bakka gaalarii keessaa fidanneetiin yeroo viidiyoo ta'e suuraa ta'e gaalarii kenna keessaa fidannu akka namni suuraa kenna haakiin goone yookaan iimeelii kenna haakiin goone haala kanaan dho'ifachuu dandeenya jechuudha. Matanan suuraa yeroo mana kenna teennu viidiyoo yoo waraabnu suuraa kenna san akka namni miidiyaa irratti baasu yoo hin barbaanne haala kanaan dho'ifachuu dandeenya jechuudha. Kun kappikaatii jala kana tuuttanii asuma keessa argattanii iddoo subscribe share uumama kana keessa argattanii jechuudha. Baay'ee namatti tola. Keessumayyuu iimeelii kenna dho'ifachuuf suuraa kenna dho'ifachuuf baay'ee nu gargaara. Wanta akka mul'anne barbaanne san haaluma salphaan haala kanaan dho'isuu dandeenya. Itti fayyadamaa isiniin jedha. Waa hedduu of keessaa qaba jechuudha. Kaayii maastariin keessa seentanii yoo ilaaltan waan nama hawwatu kalarii adda addaa jijjiiruuf viidiyoo bifa adda addaa bifa ifaa bifa halluu garaagaraa jijjiiruuf baay'ee namatti tola. Kunniin mallattoo subscribe jijjiiruu mallattoo share jijjiiruu waan barbaanne jechuudha. Garan harkifne kun waan kanaan isin argisiisaa jira akka mallattoo xiyyaatiin itti fayyadamama. Inni kun isin ittiin argisiisaatiin jira jechuudha. Isa kana garan harkiftanii ka barbaadan halluu barbaadan subscribe halluu barbaadan itti jijjiirtanii jechuudha. Waan barbaadan dhimma viidiyoo sanii gubbarra barreessitanii kunoo subscribe like share kanneen kana itti jijjiiruu dandeettanii jechuudha. Nama kunoo like irra kaa'eetiin jira. Haala kanaan viidiyoo kiyya gubbarra like kaa'eetiin jira. Like kana akka namni ilaalee like godhu share godhaa like godhaa. Hordoftoota kiyyaa maalii isin jaalladhaa isin kabajaa bakka jirtanitti hundi keessanuu Oromoo tokko addaan isinin qoodu isin hunduu saba kiyyaa hundi keessanuu maatii naaf ta'a like share godhaa YouTube channel kiyyaa. Inshaallah illee YouTube adadal nama laaluun nama kenna nama Oromoo kutaa 11 kulli isaatu maatii ni ta'aafi jechuudha. Adada YouTube irra seenee laaluun jechuudha. Maaliif nullee mee akka saba kaawwanii walaa guddifnu osoo waliin ifannee osoo waliin tuffanne namu yoo adda ofii wal tuffatee bakka guddaa gahuu hin danda'u. Hundi keenyaa walaa gargaaruu hanga danda'ameen haa tattaafannee wal gargaaran malee wanni adda nam tokko adda sochoosu hin jiru jechuudha. Osoo xiqqaa guddaan jennee guddaan ka guddatee sadarkaa barbaachisu gahee ka ganaa guddataa jiru share godhee fi maatii ta'ee jajjabeesse ka jalaa guddataa deemu hunduu akkasumatti ka isa as dhiyoo dhufellee akka haamileen nama sanii jajjabaatee viidiyoo kana caalu akka inni dalagu taasisa. Yoo isin nama gargaartanii namni sun ka isin duuban dhufullee anillee waan kana dalaguu qabaa jedheetaniin jajjabaatee akka dalagu gochuu qabdanii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Nu wal malee maal qabna walifachuun qabnu wal tuffachuun qabnu sabni keenya haa beeku haa baratu walaa guddisu. Akkasitti mallattoo subscribe gosa adda addaa kanaan jijjiiruu ni danda'ama. Ammallee barreeffama maqaa keenyaa akka ajaa'ibaa akka miidhagullee jijjiiruu ni dandeenya. Kanaafuu egaa hordoftoota kiyyaa osoo waliin ifannee maatii walii haa taanu masana namni kamuu jechuun waan tokko yoo inni dalagee namni jajjabeessee yoo deeggare jajjabaatee waan kana caalu saba kiyyaa viidiyoo dalaguu qaba. Ofillee fayyadee namallee fayyadee jechuudha. Gorsarraa ta'ee viidiyoo waan beekurraa ta'ee barnoota hom beeku kamuu wanni beeku kamuu hojiin kamuu uummata saba biraa argitan waan hojii kamuun tuffatanii jechuudha. Viidiyoo barbaadan waan barbaadan dalaganiitiin hojjetanii jechuudha. Viidiyoo kamuu jechuudha namni sammuu keessaa ka waloloo qabutu jira. Ka waan barbaade namni sammuun ilma namaa kun namuutu yaada garaagaraa qaba. Namni yaada garaagaraa qabu kun hunduu waan beekurraa yoo dalage nama kamuu ni fayyadaa jechuudha. Dhiqollee taatu wal fayyadaa ka halaalullee irraa barataa wal gargaaraa yoo ta'e kana harka kennaa waan daqiiqaa 5 waan daqiiqaa takka nutti hin fudhanne jechuudha. Viidiyoo walaallee waan daqiiqaa 5 kanarra nutti hin fudhatu jechuudha. Laallee wal jajjabeessinee wal jajjabeessuun aadaa kennaa ta'u an
viidiyoo kee yeroo dalaguu dubbachuun dhiisu namni yeroo kana wal jajjabeessuun ni tuffataa na fakkaata. Keessumaayyuu nama subscribe gadi aanaa 200, 300, 400 irra jiru kana achumaayyuu ilaalanii namoota tokko nama guddisu rabbi isa haa guddisu yoom sadarkaa isaa harka keessanii fayyaa argadhaa ka laayikii gootan ka shaayir gootan hundi keessanuu harka gatii hin kafalluu hundi kennaa jechuudha. Ana bicha osoo hin taane hundi kennaa kabanan hundu wal jajjabeessine keessumaa ijoolleen biyya keenyaa ka barumsa fixanii hojii dhabeeyyii ta'an baay'ee jira. Isaanillee akka nuyi banate kana laalaniitiin hin banatanii boru irratti dalaganii waan hedduu jiraanii dalagan barnootumarraa hooma beekan kamirraayyuu yoo dalagan faayidaadha jechuudha. Yeroo ammaa kana barumsa baratanii taa'u malee barumsa baratanii hojii argatuun hin jiru. Kanaafuu namni ijoolleen biyya keenyaa ka hojii barumsa fixanii hojii dhabanii ta'an kunniin illee akka waan kana jabaatanii dalagan fakkeenya akka taanuuf waan gaarii dalagnee wal gargaarree wal jajjabeessine galma geenne sunniin illee akka banatanii itti fayyadaman gochuu qabna. Egaa hordoftoota kiyyaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh.